kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota Sheeka Abuta baga nagayaan dhuftan hundi keessaniiti invite share godhaa irra haala yeroo jetti haalli yeroo akkuma beekamu gaa iddoo tana hayyoonni keenya walgahii adda addaa geggeessaa jirani dippiloomaasota adda addaati wajjin haala gartee Oromoo fi biyyattiin keessa jirtu haala maafiyaa gruupiin itti uummataan jirtu hundaa'u addunyaa beeksisaa jiranii keessoo isaanii xaaharachaa ala keessattis gartee firaa fi kana hunda qabsoo teenyaaf horachaa jiranii alhamdulillah rabbil alamin kana keessatti gartee obbo Lidatu Ayyaaloo fi xiinxalaan siyaasaa Ayyuun keenya Jaawar Mahammad gartee deengadde interview waliin dhiyaatanii shayxaan ammoo ilma namaatu obboleessa keetii jennaan a'uuzu billaahi mina shayxaanir rajiim jee jechuudha. Kokkoloo jeesi. Anniin maraadhee namni dhiiga namaa dhugu, namni dhiiga abbaa gadaa dhugu, namni dhiiga battii Orgeessaa dhuge, namni dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhuge, namni dhiiga gartee Oromoo waggaa 27 wayyaanee wajji dhugee qophaasaa ma waggaa 7 dhugu jiru obboleessa naa taa'ii jeensi galee dhugaadha. Shayxaanni obboleessa nama qulqulluu ta'uu hin danda'u jechuudha. Sanarratti dhibbaa dhibbatti ani jawween deeggaraa jechuudha. Yaada sirrii, yaada eebbifama, yaada qabatama, yaada yeroo isaa eeggate, gaafii bireeddu, deebii bireeddu harkatti. Tabara kanaa jeetiin galmeessaa jechuudha. Amma namoota garii garraa obboleessa isaatii, maarree isaatii, miitirqishoo isaatii, zubbii isaatii haju. Adeero diina jechuu hiikaa beektaa dura. Obboleessi garaa tokko wajji dhalatte yoo si jeesse diina keeti. Jaala jechuu beektaa dura. Foonii miti jaala jechuun yaada ka jaalasa. Foon namaa fedhu Tigree ta'a, fedhu Amaara ta'a, fedhu maal ta'a, fedhu Soomalee ta'a, fedhu Kambaataa ta'a, fedhu Walaayitaa ta'a, daazan maarar foon isaa. Kan nuti irraa haajaa qabnu foonii miti yaadarraa haajaa qabna. Yaada mati lidatuun Oromoof qabuutu obboleessa moo? Yaada lidatuun amma oofu jiruutu Oromoof obboleessa uumamoo? Yaada shayxaantichi oofu jiru. Sabboonummaan Oromoo dhagartee alaga nama keessa galchitee Oromoo xiqqeessitee sabboonummaa tokkoffaa wanniin dhabamsiisuu qabu sabboonummaa kan inni irra duuluu qabu sabboonummaa kan inni cabsuu qabu sabboonummaa jee abbaa gadaa fixu kana ka Oromoo itti naanneessee fixu kana moo kalakkii nama fixuun hin taatu namni yaada isaatii duun qabu namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba jee ka mormu kanaatu obboleessa keenyaa jechuudha. Saniifuu yaadaa fi foon adda baasa. Foonillee ragaan ati abiyyi Oromoo ta'uu qabdu hin jiru jechuudha. Namni Jimma keessa maqaan Abiyyi Ahmad jaamu hin jiru. Jimma keessa namni urjinaalli maqaan Abbaa Giddii, Abbaa Bulguu, Abbaa Garoo, Abbaa Raagoo, Abbaa Maarree mixiqqishoo duubaa qaba. Urjinaal Jimmaa. Namni dhugaan Oromoodhaa namni Jimmaa wanni beektuun yeroo hunda Abbaa Raagoo, Maarree Abbaa Raagoo, Abbaa Bulguu. Mixiqqishoo Miliyyoo Abbaa Raagoo, Abbaa Gaattiraa. Maarriyyoo mixiqqishoo Abbaa Cabsii, Abbaa Gangalchii. Kana duubaa qabaa jechuudha. Sigalee. So dirqama Jimma dhalateef Oromoodhaa afaan Oromoo dubbateef Oromoodhaa jechuun sin jiru. Ana maduro waan kana haasayeetiin ture. Maqaan kee Mahammad ta'eef musliman taatu. Maqaan kee Kabbadaa ta'eedhaaf gartee kiristaanan taatu. Ka kiristaana si godhu hujii teetii. Ka gartee muslima si godhu hujii teetii. That's why you believe it. Sani jeetii nama dura dubbadhee ture. Oromoos ka si godhu Oromoof maal gooteedha. Namni muslimni yoo imaanaan madaalame Oromoo ta'uudhaaf sabboonummaan madaalamuu qabda jechuudha. Oromoo gatii kafaltee moo Oromoof gatii kafaltee moo Oromoo gatii kafalchiiftee? Namni fuula dura kee duratti ilmoo nama gudeechisu. Namni fuula kee duratti reefa kee ajjeesee harreera rarraasee oofu. Mee ilma kee haa akkami?
Mee naa himi. Ilmummaan ati isarraa himattu. Obbolummaan ati isaan dhaadattu naa himi. Nama kun hin ta'u jee lidatu nama jalqabarraa akka jaawarfaatti mormuu ture beeki namichi kun hin ta'u jee. Sigale hin ta'u jee nama jalqabarraa mormuu ture. Yoo obboleessa ta'e inninis Daani'el Kibret hammatee taa'u jira. Dabarsiitii Biraanuu Naggaa ka duraan Qinijjit waliin lidatuu fi wanti bar lidatuu fi geetaa wanti narraa himigaa qaallicha sheeyxaana ministeera barnootaa kan Biraanuu Naggaa kan saahiba turanii jechuun jaallan turanii jechuun Biraanuu Naggaatii wajji harka walirra kaa'atte Geetaachoo Raddaatii wajjichiis jecha haay Oromoon akkamitti Oromoo fixaa Oromoo buqqisaa Oromoo jeesisiisa mee wahuma saba Oromooti ilma Oromooti Oromoo godhe naa himee waan Oromoo godhe malee namichi sheeyxaan wahuma Oromoon itti ilma kiyya juu naa himee ilma bar kan qabaachuun si barbaachisu bar akka gartee huf jettee bar hafuura fudhattee si galee gaafa inni guddatee bakka siin ga'e caayaatti hin taa'uufi akka inni si gudeeduufi miti akka inni si jeesuufi miti akka inni gibira jeesi gidirsuufi miti wanni ilma ati qabaachuun si barbaachisuuf maali mee maaliin ittiin dhaadatti mee Oromoo Abiyyi irraa maal harkatti ittiin dhaadatti khasaaraa malee Finfinnee meekaappii dibee meekaappii maroomni irraa dhiqee fuula jaartii ama 80 fakkaattu tana Finfinnee tolchee maar watara outletii ni qabdi bakka bishaan bahuun ni qabdi Finfinneen keessa sigale jarjaraan akkanuma fuudhaniituma dachii meekaappii godheetuma meekaappiin irraa dhiqamte ganni dhufna sigale qaallittiin Ingiliz tadheen gadda dhayte bakka itti footoo haasan dhabdeeti muka fooqii gubbaa dhaabbattee footoo wajji haati sigale akkana isa ajaa'ibaa san sigale mee kana rabbi sodaadhu kana ilmi kee Oromoon bar yoo an keetil inni nuu keeti takkaasi ifiin hin jenne yoo inni illeen keeti an siin jee baqachuu qabdaa bar kun kiyyaa miti jette beeyin magan jette falfalaan saanii eegee dhiigaa sigale namichi eegee dhiigaa ka sabaa sablammii hunda dhiiga dhugu jiru kun kiyyaa miti jechuu qabdaa Oromoon bar nagaya labsa aadaaf safuu qabaa bar aada qaba yoo wallo lekkatti araaramu qabaa kun aadaaf safuun qabu bar kijiba dhiira kijibtu sigale maalin obboleessa mee naayim isaanii mi khadeen gadda hiriira san kabaase nuti sirri keessa beena gaafa hiriira Finfinnee baasee Hacaaluu ajjeeftee galatoomii kanuma fi Jaawar qofaa gaafa jedhaniin Jaawar illee isiniif hin ajjeesa jee waada seenee jala maree gurbaa qaniin hin geenye rabbumaa baasee obboleessi khasijjeesu khasi jiraachisu moo khasijjeesu erga obboleessa ta'e Hacaaluu maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e Battee Urgeessaa maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e Daadhii Galammaa ajjeesa erga obboleessa ta'e Mahammad Harargeetti maaliif bineensa nyaachisa reefuma isaa fuudhee maan illaa awwaalchise sigale mootummaa keessa taa'ee nama dho'isisee beenu sigale Daadhii Galammaa maaliif ajjeesisiisa Abduu Jabbaar Hussein maaliif ajjeesisiisa erga obboleessa ta'e okay erga obboleessa ta'e Jaawar Maammaqa Hursii jala qabnachuu maaliif fidhee gurbaa buskuta mana hidhaa seene lafee callaa tana gannu hin baafne obboleessa akkana si godhu obbolummaan isin beeytan kana moo khasi wajji lolee bineensa akkana si godhe sirraa buqqisuu deemu kanaatu obboleessa keeti moo sigale kamtu obboleessa keeti atumti filadhu kamtu ilma keeti lidatuun gosa fedhe haa ta'u bineensa illee haa ta'u ilma namaati nuti kan deeggaru jirru kan jala yaa'u jiru yaadicha malee foonii mitii duraan isiniin jenna jaala qabsoo maaliif waliin jedhama lubbuu nama walii kennu jechuudha obboleessa garaa tokko baate caalaa bar jaalaatti sitti aanaa amma oggii namni hundi karaa oggii yaa'u jaalmarroo jechuu kana jaala kana dubbii fooyyeseeti jaala kana safaata si fakkaatte anaa fi sibiratti waan gatiitti hin baafneef sabaataa ta'uu malchiisa garuu warra hiikaa jaalaa beeku biratti jaal jechuun nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha nama si duroo du'u jechuudha nama yaada kee qabu
yaada inni qabu qabda yaadaatu walii jaala isin godhee obboleessa isin godhee waliin isin ajjeesaa jechuudha. Yaada gargar isin baasee diina waliin godhaa jechuudha. Amma Abiyyi Jaawar osoo harkee kam godha hokkotatee nyaatu obboleessa isaati obboleessa isaati haya badabu marroo dirribaa afaan gatii kennaniiti obboleessa keenya mee isaa wajji mari'anneeti Oromoof nagaa buufna jedhani maaliif wajji mari'atiin san obboleeyyanee kijibaan wayyaanee wajji dhaqeeti mari'ate haadha Tigraay irraa du'a dhaabe haadha Oromoo irraa du'a dhaabuu didee aango barbaadan 4 kiiloo kursiin namni tokkicha bakka takkitti qofa mee eenyu kursii 4 kiiloo jeeni Oromiyaa keessatti aango adda qooddanneeti kursii federaalas jala qabnaa jeeniin sigal mee 4 kiiloo maaltu dubbate kiiloo kee rabbi gataa buusu bakka deemtu bakka teessu mee 4 kiiloo maaltu dubbate 4 kiiloo kursiin takkitti hidha bitikishoon takkitti Oromiyaa keessatti teenyee aango adda sheer godhanne wajji qabsooyne sheer godhanne nuti dandeetii teenyaan biyya teenya tajaajilaa jeni abadan wadallootaan ichi fedhu rafaa jeeni fedhu haa horii ajuun kana malee nama kana mayyaadu aangorran kaa'u sigale ji'ee jalaati ta'e hundi nama obboleessa sigale ummanni keenya dammaquu qaba sigale buufaa gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaan asirraa iyyuu kana ummanni kun ummata gartee afaan isaanii khireeffate piippiin irraa khireeffatte afaan isaanii mana ogii khireeffatte dirqama baati kafalu qabdaami dirqama san baachaa jiran faarsee bulaa jechuudha. Facebook isaanii miidiyaa isaanii ni khireeffata khireeffatanii jira warra afaan khireeffate kanaa wajji yeroo ta'een gubin obboleessu Oromoon dhumaa jira buqaa jira ummanni beelaan dhukkeen irraa haa jirti kana isaan badhaadhinaa maarre jedhanii dachii meekaapii dibanii sigale magaalaa takka tolchuudhaaf bar injiinarri dizaayin godhuun waggaa meeqarraa fudhata bar bishaan asiin baha masgiidni asii cherchiin asii sagaraan asii magabayaan asii moollee asii mitiqishoo waa hunda dizaayin godhee fixee lafaa bara akkanumatti oriyaaniituma dachii meekaapiin godhu namni sigale namni gartee khanafaa jijjiirama jeesit dhaadheessu maaliif ummanni kun kireeffamee jira ummata kireeffamee wajji yeroo teessan hin gubinaa deengadduma Jaawar Oromoo miti maarreen Oromoo miti faarsee bulaan jechuun turre arree isaa fitanii obboleessa isaatii wajji kana jee mitirkishoo wajji bar waan deengadda jettan hin beeytan waan arra jechuu jirtan hin beeytan sigale mee Jaawar immoo shayxaanticha maqaa biyyiittiin fi yaamu kanarra obbolummaatti aman Jaawar bar qabsaa'eeti nu ceesisaa jee isaanii kennee bar sigale kan gaafa san biyya Itoophiyaa tana guutuu akka hamartitti harka kaayyate akka qubeellatti kana maree harka kaayyate isin nu ceesisaa obboleeyyan kiyya jee amaneetti kennee isaan ceesisuu dhiisaniiti isa akaraa qaallitti ceesisanii mee eenyuutu irra obbolummaa kabajee eenyuutu obbolummaa diigamee naan